Ashamaatti moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo eegale har'aaf kan qixeessine keessaa Ameerikaan murteen jilli addaa imala biyyoota gaanfa Afrikaan booda dabarsu hiika guddaa qabaa jette. Galmeen filattootaa guyyaa har'aa xumurameera. Gama kaaniin hawaasa Itoophiyaa keessatti filatees filamees hin beekne dubbifneerra. በፍጹም ምንኛ ስለምርጫ የምናውቀው ነገር የለም መርጠንም ማለት ለምርጫ ራስ ምን ይሁን nuti tasuma waa'ee filannoo wanti beeknu jiru filannees hin beeknu. Imala qabsoo siyaasaa isaanii irratti turtii Profeesar Mararaa waliin taasifne. Of ijaaraa jedha. Saba of ijaareetu mirga isaa eegsifata, laga ce'uu danda'a, kabajama, qabeenya horata. Saganticha Firaa'ol Balaa isiniif dhiyaadha. Murteen imala jila addaa Ameerikaa gara biyyoota gaanfa Afrikaa taasisan booda dabarsan naannichaaf hiika guddaa qabaataa jechuun ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsa baaseen hime. Jilli kun daawwannaa biyyoota kanneen akka Masrii, Eertiraa, Sudaan akkasumas Itoophiyaatti taasise guyyaa kaleessaa xumuruu beeksiseera. Dhimma kanarratti ammayyuu ittaanaa gabaasa qopheessa qaba. Jilli addaa pirezidaantiin Baayiden gaanfa Afrikaatti muudan Jeffrey Feltman imala isaanii jalqabaa gara biyyoota gaanfa Afrikaatti taasisaniin bulchitoota biyyoota kanneen waliin wal arganiiru. Pirezidaant Baayiden baatee amajjiitti aangootti akkuma dhufaniin ture bulchiinsi isaanii haala Itoophiyaa keessumaa Tigraay keessaan yaadda'u kan ibse. Ibsa ministeerri dhimma alaa US irra baaseen murteen torbanoota yookiin ji'oota dhufanitti murtaa'u ummatoota naannawichaas ta'e fedhii Ameerikaa naannicha qabdu irratti waan guddaa akeekaa jedheera. Itoophiyaa birmadummaan ishee kabajamee fi tokkoomte barbaachisaa ta'uu kan ibsu ibsichi haa ta'u malee dhimmi sabaa fi siyaasaa fiixetti ba'u guddachaa deemuun isaa Ameerikaa yaaddeessu ibse. Jilli kun ministeera muummee Abiy Ahmad dabalatee qondaaltota Itoophiyaa garaagaraa waliin mari'ateera. Dhimmoota jilli kun duraantummaan mari'ata jedhamee eegamu keessaa dhimmi Tigraay keessaa rakkoo daangaa Itiyoo Sudaanii fi dhimmi hidha Abbayyaa ijoodha. Ameerikaan ibsa baasteen walitti bu'iinsa Tigraayitti lubbuu hedduu galaafate dhaabsisuuf lolli akka dhaabbatu dhaabbilee idil-addunyaa kaan waliin akka hojjettu ibsite. Rakkoowwan Tigraay fi kaan biyya keessa jiran furamuu kan danda'an waliigaltee biyyaalessaa mirga namoomaa fi siyaasaa lammiilee Itoophiyaa hunda hammate ta'uun akka irra jiraatu ibse. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa argamuun kanaaf danqaa ta'ullee eere. Ameerikaan waldhibdeen hidha Abbayyaa irraa dhalate gamtaa Afrikaa jalatti kan yeroo gabaabaatti eegaluu qabuun akka furamuu qabu ibsiteetti. Galmeen filattootaa filannoo marsaa jaaffaa har'a xumuramuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksiseera. Haa ta'u malee naannolee biyyattii biroon addatti hawaasni naannoo kooleejii teeknikaa fi qonnaa alaagee jiraatu filannoo irratti hirmaatee hin beeku. Kaadhimamtoonnis galmee hin taasisan. Galmeen filattootaas hin jiru. Gara hawaasaa kanaatti dhiyaate na filadhaa paartiin jedhus hin jiru. Kun kan ta'e immoo barana qofaa miti. Filannoowwan waliigalaa darban 5 irratti jiraattonni kunneen hirmaatanii hin beekan. Obbo Shumeen naannicha waggaa 41 jiraataniiru. Naannichatti caasaalee mootummaa yeroo garaa garaatti dhufaniifis tajaajilaniiru. Filannoo dhufee darbu irratti garuu takkaa hirmaadhee hin beekuu jedhu. በፍጹም ምንኛ ስለምርጫ የምናውቀው ነገር የለም መርጠንም አናውቅም. ለምርጫ ራስ ምን ይሁን nuti tasuma waa'ee filannoo wanti beeknu jiru filannees hin beeknu maal akka ta'es hin beeknu filannoon asitti geggeeffamee achitti geggeeffamee yeroo jedhan ni dhageenya. As kooleejichatti al lamaan sadan tokko barattoota naannoo isaaniin filachiisu ture malee nu bira sochiinis hin jiru homtuu hin jiru. Qondaalaas dhufu mara ni gaafanna garuu deebiin ijaa hin jirreef nuffinee dhiisneerra. Kooleejiin kun bulchiinsa federaalaa jalatti caaseffame. Hojiin kun immoo sadarkaa naannootti dalagama. Filachuu qabduu nuun jedhu garuu yoo raawwatu immoo argitu. Kanaaf filannoo marsaa 5 hin geggeessine. Isa ja'affaafis kanumatu nu eeggata. Natti dhagahama waan hin filanneef yoo xiqqaate sagaleen koo dhagahamuu qaba. Gama biraan iddoon naannolee Oromiyaa fi naannoo Kibbaa gidduutti argamu kun naannoo kam jalattiyyuu bulaa hin jiru. Hawaasni naannichaa tajaajila poolisii naannoo Kibbaa irraa dhimmoota seeraa fi mana murtii immoo aanaa Silxee irraa argata. Qormaata naannoo kutaa 8 naannoon Oromiyaa yoo kennu qormaata biyyaalessaa immoo
bulchiinsa magaalaa Finfinneetu qindeessa. Tajaajilli baay'ee waltumsaan isaaniif dhiyaata. Naannichatti manni barnootaa qophaa'inaa reef hojii eegaluun barattoota naannichaa burjaajirraa hambisee jedhu jiraataan maqaan isaanii akka waamamne gaafatan. Barattoonni qabxiin isaanii barnoota qophaa'inaaf hin guunne immoo kooleejii barsiisota kotabee qofaatu fudhatee barsiisaa jechuun dubbatu. Jiraataan kun dubbii himaan ministeera qonnaa obbo Abarraa Lammaa kooleejichi itti waamamni isaa ministeera qonnaa fi jedhu dhimma bulchiinsaa irratti garuu waan hin beeku hin jiru jedhan. Uummanni ministeerri qonnaa bulchuu hin jiru deebii jedhu kennaniiru. Gama biraan boordii filannoorraas deebii argachuudhaaf irra deddeebiin yaallus deebii kennuudhaaf eeyyamamoo hin taane. Amammoo odeessaalee gaggabaabootti darba. Ministeerri ittisa biyyaa hidhattoonni TPLF 300 ol karaa Sudaan biyya galuuf turan tarkaanfiin irratti fudhatamee jedhe. Qondaalli olaanaa dhaabichaa hidhattoota kunneen warreen biyya ganantu hoogganaa jedhan. Qondaalli kibxata darbe miseensa abbaa torbeen kan rukutamuun isaanii ibsame obbo Gammachuu Mangashaa guyyaa kaleessaa boqotanii awwaalchi isaanii raawwachuu qondaalli godinaa BBC'tti himan. Obbo Gammachuun yaala dabalataaf hospitaala Ayiraa erga geeffamanii booda wal'aansa dabalataaf gara Naqqamtee osoo geeffamanii karaatti lubbuun isaanii darbee jedhan. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Eertiraa Abuna Qeerlos Paatriyaarkii 5ffaa gochuun filatte. Paatriyaarkiin 4ffaa waggaa 6 dura kan boqotan yoo ta'u kan isaan dura turan ammallee hidhaa mana keessa jiru. Moozaambikitti bitootessa keessa lubbuu baraartonni haleellaa jihadistootaa irraa namoota adiif dursa kennuun baraaran jechuun Amnesty International gabaase. Dhaabbatichi saroonni illee yeroo baraaraman namoonni kaan garuu hoteela baqatanii turanitti dhiifamanii jedhe. Dubartiin lootorii doolaara miliyoona 26 injifatte tikkeettii badhaasaa uffata wajjin miicuu himte. Yerootti badhaasicha fudhachuu qabdus gaafa kamisaa jalaa darbeera. Poolisiin kan obbo Taadiyoos Taantuu to'annoo jala oolche hokkora kaasuun shakkee akka ta'e abukaatoon isaanii BBC'tti himan. Qorataan seenaa baruulee adda addaa irratti dhimmoota siyaasaa waggoota dheeraaf barreessuun beekaman isaan alatti garuu obbo Taadiyoos dubbii miidiyaa garaagaraa irratti kanneen falmisiisaa fi kanneen maqaa sabaaf uummataa xureessuun himatanis jiru. Abukaatoon isaanii obbo Ingidaa Gizaaw akka jedhanitti yeroo ammaa poolisiin waa'ee isaanii gaafachuuf guyyoota 14 gaafatee eeyyama argateera jedhan. በአጠቃላይ ሁከትና ብጥብጥን በማነሳሳት ለአመጽ አነሳስተዋል በሚል ነው የተጠረጠሩት። walumaa gala jeequmsaa fi hokkora kaasuun akkasumas fincila kaasuun kan shakkaman interviyuu kenne tiwutara yookiin immoo yuutuubii gubbaatti yaada kennee jedhuun miti kan shakkaman. Sadarkaan qorannoos kanarra jira. Eebila 27 qabamanii gaafa 29 mana murtiitti dhiyaatan. Poolisiin qorannoof yeroo dabalataa 14 nan barbaada jedhee beellamni caamsaa 13 kan qabame. ግንቦት 13 ቀጠሮ የተያዘው obbo Taadiyoos kan to'annoo poolisii jala oolan gaafa eebila bultii 27 guyyaan injifannoo Itoophiyaatti kabajamedha. Kan hidhamanis yeroos kitaaba gaazexeessummaa fi gaazexeessaa jedhamu barreessanii maxxansiisuuf jedhaniif qarshii hafe osoo kanfaluu deemanii poolisoota 4 to'atamuu himan. Obbo Taadiyoos shororkeessummaan himatamuun kan odeeffamu dhugaa ta'uu kan gaafanne abukaatoon isaanii deebii kana kennaniiru. ወይም በተደጋጋሚም ጠይቃቸዋለሁ እኔ ይሄ የተባለው ነገር ሐሰት ድብድባም አልደረሰባቸውም አያያዛቸው dhimma kanarra deddeebiidhaan gaafadheera wanti odeeffame sobadha yeroo qabaman reebichi irratti raawwatan jiru akkaataan qabinsa isaanii akkuma hidhamaa kaaniiti malee addatti mirgi isaanii sarbameen jiru kana dura haadha manaa isaanii qofaatu isaan akka dubbisan eeyyamame amma namni 3 isaan dubbisuu danda'a. yeroo ammaa poolisii federaalaa meeksikoo jirutti argamu dhimmichi qorannoo irra jira. Fuulduratti qorannoon booda yeroo himannaan banamuudhaan seera maalii cabsuun akka himataman kan baruu dandeenyu. የተከሰሱበትን የወንጀል ድርጊት የምናውቀው
Profeesar Mararaa Guddinaa waggoota dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessatti namoota siyaasaa qooda fudhataa turan keessaati. Yeroo ammaa dura taa'aa gamtaa dhaabbilee siyaasaa Madirak jedhamu tajaajilaa jiru. Namni siyaasaa gameessi kun mariin qaamolee biyya bulchu waliin taasifamus waliigalteewwan fiduu hin dandeenye jechuun himu. Dhaabbilee siyaasaa dhibamne jechuun filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan taasistu keessaa bahan keessaa dhaabni isaan hoogganan Koongiresiin Federaalawaa Oromoo KFO'n isa tokkodha. Filannoo keessaa bahuu keenyatti gaabbii hin qabnu jechuunis himu. Ejjennoo dhaabni isaanii filannoo baranaa Itoophiyaan taasistu ilaalchisee Habtaamuu Xibabuu mana jireenyaa isaaniitti argamuun gaafateera. Wanti filannaa barbaachisu kan durirraa adda ta'e fooyya'ee waan sadii fiduu danda'u hin jiru natti fakkaata. Waan sadan sana immoo fiduu baannaan filannaa durirraa adda waan isa godhu hin jiru. Tokkoffaani filannaan kuni nagaa biyya kanaaf nagaa fiduu danda'a isa jedhu olaalle waan fiduuf natti fakkaatu. Lammaffaa immoo filannaan kuni sirna dimookiraasii akka dhalatu godha. Sirna dimookiraasii kana keessaa dhalachuu danda'a waan dhalatu natti fakkaatu. Guddina biyyaa badhaadhina biyyaa gara fooyyee qabutti deemuu dandeenya moo hin dandeenyu kunis mul'achaa hin jiru. Yaa kana sadan amma finnetti immoo wanti filannaa duriirraa adda ta'u madda isa godhomtu hin jiru jechuukooti. Rakkoo kan dhiibee nu baase inni kaan akkuma jirutti ta'e dhiibbaan nurratti deemaa ture maal deemaa jiru akkuma jirutti ta'e kanaa jechuukooti. Filannoo kana keessaa bahuu keessanitti ni gaabbitu fuulduratti ni gaabbina jettanii yaaddu? Isuma nuti jennetu jechuudha deemaa jira bara. Biyyi kun nagaan argattu biyyi sirni dimookiraasii kana keessaa dhalachuu hin danda'u. Marii biyyaa barbaachisa jennee isa nuti dubbachaa turre isa malee itti deemuun gatii kaffalchiisuu danda'u. Biyya garaagaraa taanetti akka geessuu danda'u argaa jirra bara. Kanaafuu waan gaabbitan hin qabdan jechuudha. Waan qabnu. Profeesar kanaan dura wayita mana hidhaatii baatan siyaasa keessaa bahuudhaaf yaaddanii akka turtan haa ta'u malee miirri uummataa siyaasatti akkasiin deebisee himtanii turtanii ammoo siyaasa keessaa bahuudhaaf yaada qabdu. Yeroon ittiin siyaasa keessaa bahuu dandeessu waan lama jiraachuutu irra jira. Tokko kan taanetti abdii kutus irra jira. Lama immoo nagahee kana caalaa warra kaanittan dabarsaa kana caalaa waan guddaa fiduu hin danda'u jettee karaa qaxxaamuraa gubbaa ga'us irra jira. Amma inni laalu achi ga'uu hin dadhabe biyya kanas haa ta'u saba keenya saba Oromoos haa ta'u gara fuulduraatti deemaa jiru laga hin ceene. Iddootti walirraa baanu miti jechuukooti. Wantoota wayita jalqaba siyaasa eegaltan galmaan nan gaha jettanii yaaddan galmaan gahattaniirtu akka waligalaatti immoo Oromiyaafis ta'e biyyattiidhaaf wanti ani gumaachire jettan maali? Akka qabsaa'aa maan jedhu. Qabsaa'aan immoo laga ce'uu danda'utu irra jira. Qabsoo sana laga ceessuu danda'utu irra jira. Qabsichi laga hin ceene. Sigalee abdiinis hawwiinis abjuunis laga gama jira. Profeesar hooggantummaa dhaaba siyaasaa keessan irratti waggoota dheeraadhaaf turtaniirtu meetarii aangoo gara dhaloota haaraatti dabarsuu irratti ejjennoon qabdan maali? Keessattuu yaadawwan ka'anii jiru obbo Jawaar na bakka bu'uu danda'a jettanii ni yaaddu? Amma beekumsa kootti gaafuma manaa baanu Oromoo yuuz liigii jennee ijaarreerraa jechuukooti. Inni kaan hin badaa, inni kaan bosona galaa, inni kaan biyya alaatti badaa, inni kaan mana hidhaatti miidhaan gadeerra gahaa. Dadhabbii sana malee amma humna keenya yaalaa turre ammas yaalaa jirra. Inni waan hojjetamuutu irra jirudha jedha. Nam tokko otoo hin taane dhaabbii tokko hoogganuu kan danda'u maal ta'uu kan danda'u uumuu danda'us irra jira. Sana keessa inni tokko ta'uu hin danda'a. Profeesar mee muuxannoo keessan waggoota dheeraa kana keessatti wanti bareera jettan maali? Wanti dhaloonni ammaa kun beekuu qaba jettanii yaaddan? Hundi sabni keenya amma humna isaatti, amma beekumsa isaatti, amma dandeettii isaatti of ijaaraan jedha. Saba of ijaareetu mirga isaa eegsifata, laga ce'uu danda'a, kabajama, qabeenya horata, qabeenya isaa gubbaattis abbaa qabeenya isaa ta'e nagaanis jiraachuu danda'a. Rakkoon Oromoo achidha. Akka ta'utti of ijaaruu dadhabuudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaadhaaf qopheessine kanumaan raawwannaa saganticha dhiyeessuun Firaa'ol Balaay qopheessuun immoo ammayyuu taanaasin waliin turre gaaritti bula.